Nageenyi koo kabaja lafa jirtan sinaa gahu kabajamuuf jalatamu maatii YouTube chaanaalii furtuu app. Har'as barnoota isin gargaaruu fi isin fayyadu akkasumas gaafii keessan ifan deebii kan ta'u isin qabadhee dhufe hanga dhumaatti na hordofuu hin dagatinaa. Kan isin agarsiisu wanta gurguddaa lama isin agarsiisa. Gaafii isin gaggaafachaa turtan waan gurguddaa lama tokkoffaa sooshaal miidiyaa nama tokko yookiin immoo liinkii nama tokko YouTube isaa jalaa akkamiin argachuu akka isin dandeessan isin agarsiisa. Warri beektan beektu warri hin beeknetti garuu isin agarsiisa hanga dhumaatti na hordofaa. Jalqaba irratti liinkii namni tokko qabu yookiin sooshaal miidiyaa isaa liinkii feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii liinkii nama sanaa eessaa akka isin argattan inni dhuma irratti immoo kwaalitii kan hin qabne viidiyoo kwaalitii hin qabne yookiin immoo viidiyoo barreeffamoota adda addaa dimzis jedhee kan yookiin kwaalitiin isaa gadi bu'ee akkamitti kwaalitii isaa ol dabaltanii akka isin dhaggeeffattanan isinitti agarsiisa. Kanaaf jalqabaa waliin haalaallu jalqaba irratti liinkii namni tokko akkamitti kun akka kanatti YouTube isa jala kaawwate akkamitti argan yookiin akkamitti agarran seeruu isin agarsiisa. Dabalataan immoo kaawwachuu yoo barbaadan liinkii YouTube adda addaa TikTokii, YouTube, Telegiraamii, YouTube keessan jala kaawwachuu yookiin immoo kan Facebookii, kan YouTube, Facebook keessan jala kaawwachuu fi warreen kana wal qabatan yoo baruu barbaadan koomentii irratti na beeksisaa viidiyoo isaa isin hojjedha. Amma kallattumaan YouTube nama tokko profaayilii irratti tuqxanii gaafa gadi irra seentan akkanatti fuula kana isinii fida. Fuula kana jala isaarra bakka moor jedhutu jira barreeffama moor jedhutu jira iddoo moor jedhutu kilikii gootanii gara keessaa gaafa isin seentan liinkiiwwan namichi ajalatti seefii godhate yookiin immoo abbaan YouTube sanaa seefii godhatetu jira. Fakkeenyaaf kan kee jala hunduma isaatu jira. TikTokii, Telegiraamii, WhatsApp dabalatee hundumatu jira. Fakkeenyaaf kan Telegiraam irratti kilikii godheen gara fuula duraatti deema. Gaaf kana akka kanatti riidaayirekt godhee kallattumaan gara Telegiraamii nama sanaa isin geessa jechuudha. Gara Telegiraamii nama sanaa isin geessa. Fakkeenyaaf Telegiraam irratti gaafan kilikii godhu liinkii Telegiraamii gaafan cuqaasu kallattumaan riidaayirekt godhee gara Telegiraam chaanaalii furtuu app nageessee jira jechuudha. Kanaaf isinis akka kanatti itti fayyadamaa liinkii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Liinkii nama barbaadanii inni biraan immoo kan isin agarsiisu viidiyoo kwaalitii hin qabne yeroo baay'ee gaafii akka kanatu gaafatama. Viidiyoo kwaalitii hin qabne akkamitti akka kwaalitii isaa ol guddiftan isin agarsiisa. Viidiyoo kiyya jalaa yookiin viidiyoo furtuu app jalaa kan inni hojjedhe kiyya jalaa kan kwaalitii hin qabu kwaalitii isaa nu dabaleetti na gaafachaa turtanan isin agarsiisa akkamitti akkasiin kwaalitii isaa ol kaafattani. Fakkeenyaaf viidiyoo akka kanatti dhaggeeffataa turtan irruma isaa gaaf kilikii gootan fuula kanaa isinii fida. Gubbaa isheerra mallattoo siitingii kan qabutu jira. Bifa siitingii qabutu jira. Isarratti kilikii gootu. Edda irra kilikii yookiin viidiyoo dhaggeeffataa turtan sana dacuqaastaniin booda yookiin gadi qabdanii quba keessanii gadi qabdaniin booda mallattoo siitingii argitu siitingii irra kilikii gootanii gaaf jettan fuula akka kanaa isinii fida barreeffama akka kanaa isinii fida. Fakkeenyaaf dalga ciibsee isin agarsiisu bilbila kiyya akka sirriitti isinitti mul'atu dalga ciibsee isin agarsiisa. Mallattoon siitingii kun bakka kana jirti gubbaa isheerra bakka kana jirti. Isa siitingii kana irratti kilikii gootu yookiin bifa siitingii kan qabu mallattoo siitingii irratti kilikii gaafa isin gootan barreeffama kana fuula irratti isinii fida. Jalqaba isaarra kwaalitii jedhee jira jechuudha. Kwaalitii irraa kaasee liist godhee jira. Isin garuu iddoo kwaalitii jettu fuuldura ishii 360tu jira fakkeenyaaf kana irratti gaaf kilikii gootan fuula kanaa isinii fida. Ammas jala isaa dhuftanii advaansidi kan jiru kanatti kilikii taasistu. Jala isaa dhuftanii iddoo karsariin jiru kanatti kilikii gootu. Gaaf kana akka kanatti reetii kwaalitii viidiyoon sun ittiin hojjetame isinii fida. Jalqaba irra 1080 jira 720 jira akka kanatti jira 1080 irra yoo gootan kwaalitii baay'ee guddaadha. Barreeffamni barbaade isiniif dubbifamuu danda'a jechuudha viidiyoo sana irraa itti barreeffamni jiru kamillee. Kanaaf akka kanatti kwaalitii isaa ol dabaltanii itti gargaaramuu dandeessu itti fayyadamaa. Gaafii keessan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Obboloota haaraa sabiskiraayib otoo hin godhin akka hin baane isiniin jedha. Namoonni baay'een ni dhaggeeffatu garuu sabiskiraayib gootanii sabiskiraayib yoo gootan hedduu guyyaa tokko isin fayyaduu danda'a. Akkasumas yeroota keessaniif sheerii godhaa akkanatti gargaarama. Gaafii qabdan immoo kamillee haa ta'u koomentii jalatti barreessaa. Viidiyoo barbaadan barnoota barbaadan koomentii jalatti barreessaa. Nagaan naa turaa yeroo gaarii.